السلام عليكم جرجرتو إجولي وان رومو جالي وان كاليمون بكاي مارت أرقمتن نقاف كابجاب جالي كي بكا جرتن بسنسنا قو ججا أنا سوسي نامون channel يا فاراوتاتن بكا جرتنوت سبسكرايب قوتشو ما ديغني إني برا ولدي ابن جرا فيسبوك نامون يدون فيسبوك ني كبرنا فيسبوك كان وقا قبنو فيسبوك كينيا رتي حال كمين فولوي يوكاني سمو فريندي زيادة فريندي دبلتا يوكانيس many friend channel Kenya akamit argachuu dandeenya akamit ol baafachuu dandeenya namoonni baay'een fakkeenya Facebook isaanii kuma shambuutee hoggaa saayimni isaanii illee reefoo hoggaa dhiiraa booda kan isaan argin ture isaan argee kan isaanii frequency yookaan gaaffii godinyatii erguuf ta'a hoggaa gaaffii godinyatii ergeef hindeebisuuf namni kun danda'e hindeebisuuf hin seenu illee nama gaafatan kanaaf sababiin isaatis guutee jira kuma shawaan guuteef standardii fakkeenyaaf kaampaaniin feesbuukii hundeesse kun kan baase nama tokko shan qofa feesbuukii tokko kanarra dabalachuudhaaf follow standardii fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha akkamittiin immoo out Facebook follow akkamittiin namoonni feesbuukii kiyyaaf kuma shan walitti na hordofuu danda'an kan jedhu kan waliin hordofnu tana akkuma taanu kanatti koppiin keenyatti fufaa na hordofa kuni Facebook kiyya hoggaan seene Facebook kiyya kuma isin agartanu kun Facebook kiyya log out inti setting privacy kanan seena wal deebi'eetin setting privacy slaat aaneetin setting in argadhaa jechuudha daataan kee xiqqoo soledha my god data kee cufaatu dhiifamu kanatti aansuudhaan ol ni saabdanii jechuudha kun macarrashaadha kun jalqaba isaati personal information update your name phone numbers and email address kan jedhu kana jalqaba jechuudha kanan xuxxanii kanatti dabalataan kan isin keessa seentan olumas ni harkistu ni mul'ata yoo ta'e public post ka jedhu kana konni kiyarra jiru public post kana ni tuttu jechuudha public post kana ni tuttu fakkeenyaaf friendii kanarra jiraachuun ni mala hankee jechuudha ki public kanarra jira mara isaatu public rogochuun dirqama ta'a only kanarra yoo jiraate tasumaayyuu sin arganu saayiba gati qabdu tasumaayyuu friendii yookaan namoota si jala jiran arguun ulfaataadha si yoo taate malee kun yoo ta'e waan si jala jiru ni arganii gaaffii si ergansiif dhufu ta'a asirra yoo keessa namoonni gaaffii dabalataa si gaafatan akka ajaa'ibaatti si argatu jechuudha kunillee kun marti isaaniitu eega publikii kanarra keessee mara isaatu jechuudha gadi sittee comment rankingii kana dirqama kana banuun kee jechuudha amma fakkeenyaaf ansinitti agarsiisuuf nin qeeyyaraa kiyya jechuudha kiyya nin qeeyyaraa namoota 200 wayiidha kan dabalataan na jala jiranii okay Akeetiin drawing godha keessaa baheetiin seenaa jechuudha namoota 200 kana jala jiran san ni jiran immoo ni mul'ataay hin mul'atu maantan namoonni hagam akkana jala jiran dabalata kan kuma afuriif ol nin qaba kanneen kana olitti argaman hin jiran immoo ni jiru kuma 949 nin qaba kanaan olitti following nin qaba following kiyya eessa deeme maantan balleessiitiin jira deebisee banachuudhaaf dhiifama xiqqoo yoon jarjaresinii galuu dhiisuun ni mala setting in matne deebitanii public post eega seentanii olni saabu kanallee public irra kaamu kunillee public irra keessa kunillee public irra kaamu eegantanaa comment ranking kana open godheetin jira ammaan tan fuula screen isaatti deebine kan ilaallu ta'a channel kiyya namoota 280 arfan kee follow by people jedheenaaf bahee jira haala kanaan Facebook keessa follow godhachuu dandeessanii gamanumaan hordofuu keessanii fedhuu galatoomaa channel kiyya namni haaraa taatan hordofuun maatii keenya ta'an affeerraa keenya galatoomaa nagaa fayyaaf ta'a bakka jirtu ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ